maqaan kee eenyudha eessarraa dhufte waaqayyo immoo maal siif godhee maal dhugaa baata Dursee waaqayyo haa galatu akkanatti bareessee fuuldura keessanitti fi fuuldura waaqayyoota kan argaman na gargaare waaqayyoodha waaqayyo haa galatu maqaan koo Darajjee Naannechaan jedhama kanan dhufe godina Arsii Ba'aa aanaa Leemuu Bilbiloo fi ganda Boqojjiirraa hin dhufe kanani dhugaa baatiin koo waaqayyo waan guddaa naaf godhe ani baay'ee na dhukkubaan ture miila koo kana baay'ee na dhukkubaa gara waggaa torbaanarra turee jira baay'ee deddeemee mana yaalatti illee deddeebee hin mul'atu raajiyoon kan hin argamu baay'ee mokkoree ture operaasyoon illee ta'ee operaasyoon illee mul'atu deebi'eetuma natti deebi'ee booda sagantaan kun kadhanni Adaamarratti ture raajiin sagantaa Adaamarratti qopheessan irratti achirratti naaf kadhatame Ugaa lamaan natti deebi'aa ugaa afurii natti deebi'aa ugaa jaaminaa irra turaa jira amma natti deddeebi'aa ta'u Yoomi opereeshinii ta'uun kee ugaa afuriin dura opereeshinii taate ji'a lama asimmoo maaltu dhalate ji'a lamaan booda immoo sirumaa gad hojjetu na qabee deemuu hin danda'u bakka kotteechetu mana qabe na hiitaa baay'ee kanarra rakkadhee gara ugaa torbaa kanatti rakkadhee operaasyonis ta'ee deebi'ee gara ugaa afuriitti natti deebi'ee baay'ee kanarra rakkadhee baay'ee hiitaa na nyaata mana hospitaalatti oolaallamu hin mul'atu naan jedhu ani marfee oon furadhee wanni tokko natti furu wanni tokko naaf hin jijjiiramu dhibeen kee hin mul'atu naan jedhu booda sagantaa sanirratti baay'ee rakkadhee tanan obboleewwan koo maatii koo wajjinaan sagantaa sanirratti hirmaadhee baay'ee deemuu hin danda'u baay'ee nadhii ta'ee ture taa'een ka'uu waan tokko hojjechuu hin danda'u baay'ee nafa kiyya kana na dhuuqqisaa baay'ee na nyaata na gubaa halkan hirriiban qabu hin rafu booda sagantaa hirmaadhee sagantaa sanirratti naaf kadhatame kanaan deemaa jira hiikameera kun arraa booddee hiikameera baatamuun afeera qabamuun afeera hidhamuun afeera harka kee diriirsirraa se'ani fayyeera Raajiin zayitiidhaan naaf kadhate madaan kee kun baay'ee dhiitee siif dho'a halkanuma kana siif dho'a naan jedhee amiin jedhee fudhadhee tanan galee sagantaa aduu sanbataa naaf kadhatame sa'aatii booda sagantaa irrattuun deebi'u maqaa nan gala gara manaa hin jedhee ganama naa kadhatamee tooyi achumaan gara manaa nan galee tanan zayitii san erga rafee ittan diddibadhee achitti illee zayitiidhaan naaf kadhatame siif jedhanii nan rafee akka hirriba wayii na fudhatee ani garuu gara sa'aatii 9 minaaminaan galee odoo rafuu gara sa'aatii halkan keechaa gara sa'aatii 7 minaamina ta'e yoon baannanu madaan kiyya sun akkasuma naaf dho'ee ani galgala maatitti dawwalee tosee achi naaf kadhatame madaan kee siif dho'a naan jedhame jedheetoo immoo bariisaa naaf dho'ee jedhee dhugaa waaqatti dubbachuu nan qaana'e madaan kiyya sun akkasuma naaf dho'ee baay'ee firaashii wannaa na jala jiru hin balleessee ijoolleen maatiin na bira jiran gooddanyaan koo na bira jira naaf qayyare akkasumatti dho'ee naa ba'ee guyyaa saniitti irraa nan fayyee naannoo 7 akkuma nama noormaalii waan fee hojjechuu danda'u tan hojjechuu yan baree nan fayyee waaqayyoon naa galateeffadha. tarii namni waaqayyoo gaafasii kadhatanii iddoo sanan jira waan gurguddaadha kan isaan dusitti dubbatanii sii kadhatanii akkasumallee utuu namni bitaa kee irraa mirga kee irra qabee siin deemaa jiru karaa irratti si arganii maal siin jedhanii akka isaan siin jedhan immoo ati immoo maal goote ani raajiin yoo sa'aatii misaatitti sagantaa dhaabne too gara alaa deemaa jirru maatii koo namoota lamaa wajjinan jira gara alaatti na baasanii na qabanii deemaa jiru gara misaan deemnaa hin gallallee innee deemaa jirra baay'ee na dhukkubiyaan ofirraa baheen deema raajiin immoo makiinanaan deemaa jiru shifeerii isaaniitti bishaan haayilaandiidhaan itti laatanii kennaa feedan anoo shifeeriin yoo natti dubbatu fudhachuun dide ofii kiyyaa woo wallaaleen jira giddiin deema na qabanii deemu raajii arginaan nan shifeerii irraa fudhadhee bishaan kana dhuginaan jedhe nan dhugee achuma mana ciree wayii deemnee bishaan kana dhugee bishaan kana immoo luka kiyyattis nan dibadhee nama biraati fuunan laadhe bishaan san irraa qicee achumaan ani baqa nagalchaa ani charchiitti illee wannaan jedhu baay'een of dadhabe waan ta'eef ciiseen jira nagalchanii taaksii anan gara manaa galee gaafuma san akka itti naa dhoo'ee galee ciise too hin jedhe yeroo dhukkuba kanaan dhukkubsachaa turte keessatti maal gochuu dandeessu arra immoo maal gochuu dandeessa beemme yeroo na dhukkubsatu waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u guyyaa tokko yoo na dhukkuba halkan hirriiban qabu baay'ee na dhukkuba gaaf tokko yoo na dhukkube kiiloo 5 nan qannasa nafa koo akkana jiru kanarra baay'ee baqa na nyaataa nafni koo na dhukkubu baay'ee na wannaadha ani rafeen beeku sirumaa baqa namni yoo guyyaa tokko hirriiban rafnee namni ani baradhee sirumaa baqa halkan sa'aatuma laala malee rafeetuun beeku nafti kiyya kana baay'ee na fixee baay'ee na nyaata baay'ee na dhukkuba na gubaa amma waan feen gochuu danda'a yeroo san garuu waan tokko ciisuu malee akkuma wanna algaa fi argaa ciisuu malee waan tokko gochuu hin danda'u hirriiban qabu amma nan rafaa waan feen hojjechuu danda'a waan fee akka feen ta'uu danda'a. Dhukkuba kanaan waggaa meeqa rakkatteen? Dhukkuba kanaan gara waggaa 7 rakkadhe erga na jammaree gara waggaa 7 operaasoonis ta'ee laallamee deebi'eetuma natti deebi'ee amma bilisa ba'eeraa sabni waaqayyoo naa galateeffadhaan jedha. Galata laadhaamee gooftichaaf.
sabni kun kaleessa isaati namaan gargaaramaa turte namoonni baay'een arganiiru arramoof dandeessee deemuu kee sabni kun ilaaluu asiif achi deemiti nutti agarsiisi sirriitti. Warri harkaa jirtan warri miilla fayyaa qabdan miilla keessanii dhaabadhaati gooftaa kanaaf ilillee galata mataa kanarraatti laadhaa. Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Warri harkaa jirtan dabalaa Yesuusiif galata laadhaa.